السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ilmaan Oromoo jirtu bakka jiraattan ergaan kiyya har'aa jiraattuta magaalaa Saudi Arabiyaa ilaallata. Mootummaan Saudi Arabiyaa Ato Suleemaan akka beeksisa baasanitti nama iqaamaa hin qabne waraqaa eenyummaa hin qabne akka hin dalagsistanii argamtanii jennaan riyaala 50,000 qaxxaamtu jedhanii jiru. Kanaafuu nuyi maal gochuu qabna? Of eeggachuu qabna. Sinigalee hawaajiin kun hamma darbutti xiqqoo ishee of to'achuu qabna. Mana ijaazaarraa jaarsa keessan amansiisuudhaan qabdanii warri YouTube kiyyaaf keessumaa taatan maatii nuuf ta'a waan jirurraa walitti himee of eeggannoo akka goonuu dirqama Oromummaa ba'achuu qabna. Galatoomaa keessattuu jiraattota magaalaa Saudi Arabiyaa ilaallata. Kanaafuu waan akkasii hordoftoota koo waan dhageenya wal dhageessisuun dirqama amantaa keenyaa fi dirqama Oromummaa keenyaati waan ta'eef qabatamaati waan dhagee kana isiniin hangee waan ta'eef erga kiyya kana hojiirra oolchaa yeroo hunda awaajiin akkasii unuma ba'a jettanii gara duubaatti hin deebiinaa ijaazaarlee of qusadhaa ijaazaa hin deeminaa akka argitan isiniin jechuun barbaada. Qabatamaan madaamii kiyya waan dhageef akka gaaffii isinitti hin taane rabbii waliin nu illee of eeguu qabna. Warri YouTube kiyyaaf keessummaa taatan immoo subscribe like share gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Hawaa tuub jedhaatti barreessaa searchii yoo gootan isiniif ba'a. Warri jaarsaaf jaartii walii ni heerumtanii warri jirtan keessattuu jaarsa keessan amansiisuu qabdanii rakkoo akkasiitu jira jettanii amansiisuu qabdanii namoonni baay'een amanuu dhiisuu danda'u. So of eeggannoon dirqama keenya akbaara jiru ammallee isiniin geenya YouTube keenya